ayyaanneef araarri waaqayyoo isinii baay'atee hundumti keessanii yoo eeggamtanii torban dabarsine keessatti waaqayyo hunduma keenya wajjiniin ta'ee nu eegee guyyaa sanbataa guyyaa sagadaa kanaan isa nu ga'e waaqa keenya galata addaan fu'ame dhiyeessinaa fi maqaan isaa bara hamma baraatti kan galateeffame haa ta'u jechaati. Hundumti keessaniyyuu irra deebi'een nagaa furaa isin gaafadhaa akkam jirtu isiniin jechaati. Mata dureen guyyaa har'aa fuudheetiin jedhee torban darbee iddoo sagantaa tokkotti lallaba tokkotu mata duree kana fayyadame. Lallabicha lallaba kana lallabeen karaa addaan waaqayyo isaa eebbisu jechaati. Anallee waan baay'ee na eebbiseef mata duree san kan macaafa qulqulluurraa fudhatame anillee amma irra deebi'ee dubbachuu barbaadeetiin jedhe jechuudha. Innillee akkuma gubbaa irratti ilaaluudhaaf yaaltani waan dubbistu kana waan dubbisuutti jirtu kana hubattaa jedha. Waan dubbisuutti jirtu kana hubattaa jechi kun nama dhuunfaatiin jedhame namni jedheen tokko kan jedhamin illee jira. Nullee addaa achuma keessa of seensifneeti. Anillee of gaafadhaa isinillee of gaafattanii waan dubbisaattu keessaanuu macaafa qulqulluu jechuudha. Wantoota garaagaraa dubbisuu danda'a namni waan ta'eef hubataattaa ka jedhuun ilaalleet hin jenne. Erga gaafii kana gaafatee ka'een boodatti xumurri gaafii kanaa maal ture? Xumurri gaafii kanaa yookaan mootu erga gaafii gaafatee ka'een booddee xumura irratti maal irra gaan? Konkuluujiiniin wanti inni hubate maal inni? Hubataattaa erga jedhee ka'een booda hubachiisuu qaba. Erga hubachiisee ka'een booddee dhumarratti wanti ijoon isaan hubatan yookaan ammoo hubachuu isaa abbaan gaafatellee mirkaneesse ka gaafatamellee dubbate maalidha ka jedhu dhumarratti konkuluujiinis irratti roobatti xiyyeeffannaa. Kanaaf gara sagantaa keenyatti uduun seenne dura hundi keenya yoo haaluma jirrutti fuula waaqayyootti dhiyaanne kadhaadhaan sagantaa keenya jalqabnaa. Mee haaluma isinii mijateen fuula waaqayyootti kadhaadhaaf dhiyaannaan kadhanna. Gaarii goonis galateeffanna waaqayyo abbaa keenya. Jaalala addaan jaallachuudhaan kunuunsa barbaachisu hundumaa nu gootee galgala sanbataa galgala sagadaa kanatti fuula keetti akka dhiyaannuuf dhugaa dubbii kan keetii walirraa akka qoodamnuuf haala sinuu mijeessiteef dhugama guddaa si galateeffanna. Maqaa ilma kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin galanni siif haa ta'u. Adeemsa keenya hundumaa keessattuu nu dursi dhugaa dubbii keetii nu barsiisi. Yeroo qayyabannu qulqulluu koo yeroo dubbii dhugaa keetii dubbifannu akka hubannuuf sammuu hubatatti nu laadhu. Fedha kee raawwadhu ofii keenya diinatti dabarsitee nuun kennini dhugaa dubbii keetii nu barsiisi. Maqaa tokkicha nama keessatti biyya lafaa jaalatteen si kadhanna yaa abbaa. Ameen. Ameen. Eebbifamaa jechaa gara yaada kennaatti yeroo deebineet hin jenne dhugaan baay'ee murteessaa ta'eetiin jedhe as keessa jira jechuudha. Dhugaan baay'ee murteessaa ta'een as keessatti jira. Mee amma gara macaafichaatti deebinee dhugamaan macaafni qulqulluun maal jedhaara? Maal gaafate? Abbaan gaafatu illee kan jiru garuu macaafa qulqulluutti isin deebisee wajjinumaan macaafa qulqulluu laalleetiin jenne jechuudha. Yaadichi kan irratti argamu Filiphisius hojii ergamoota boqonnaa 8 irratti argama. Boqonnaa 8 keessatti gaafii nama kara deemaa Itoophiyaatii fi ergamaa yookaan ammoo kan waaqayyo ergeetiin jedhe Filiphisius fi namicha Itoophiyaa gidduutti waan ta'e ilaalla jechuudha. Seensa irratti ergasii ergamaan jedha. Ergasii ergamaan waaqayyoo Filiphisiusiin ka'iitii waareetti gara mirgaa gara karaa onaa isa Yerusaalem Gaazaatti geessu dhaqe jedheen. Eenyutu jedheeni? Ergamaatu jedheen. Ergamaatu jedheen. Sababni isaa akkuma Yaaqoobiin akkuma mul'ata abbaa Yohaannisiitiin ergaan karaa ergamaa gara isaanii dhufe. Maddi ergichaa abbaa yeroo ta'u akkuma daandii Damaasqootti yeroo Phaawulos deemaa ture waaqayyo ilma isaatti erge jechuudha. Eenyutti? Phaawulosi. Phaawulos akka akkas jedhu immoo Galaatiyaa boqonnaa 1:15 irratti yeroo ofii isaa jaallatetti ilma isaatti mul'isuu jaallate. Isuma wangeela godhee akka lallabuuf jira Phaawulos yeroo dubbatu. Okey baay'ee gaarii. Ammallee Filiphisiusiin ergamaa ofiitti erge. Ergamaa karaa eenyu? Karaa ilma isaa ergamaa ofiitti ergeetiin jedhe jechuudha. Cafan raajii kanarratti akkana jedha. Cafanni hafuuraa akkana jedha. Acts of Apostles fuula 209 keeyyata lammaffaa irratti akkana jedha. The angel guide the Philip. Kutuma isaa dubbiseetiin jedha. Seensa qofaa ta'uuf jedhamu reetiin jedha.
Sorry. Yeah. Okay. An angel guide Philip to the one who was seeking for light and who was ready to receive the gospel. And today, angel will guide the footsteps of those those workers who will allow the Holy Spirit to sanctify their tongue and refine and noble their heart. Ergamaan Filiphiyuusiin gara nama dhugaa barbaadataru if argachuuf qophaayaa ta'e gara nama dhugaa kana qophachuuf reedi ta'e qophaayaa ta'e isa geggeesseetti hin jedhe wangeela kana dhaga'uuf jechuudha. Addallee ergamoonni miila kenna miila hojjettoota warra isa wajjin hojjetanii hafuura qulqulluun qulqullaa'uuf arrabni isaanii onneen isaanii akka qullaa'u warra barbaadanii ergamoonni waaqayyoon geggeessu jedha. The angel sent to Philip could himself have done the work for Ethiopia, but this is not God's way of working. Ergamaan Filiphiyuusiin qabee gara kara deemaa Itoophiyaatti geesse kun ofiiyyuun hojjetatu. Garuu kun hojii isaatii miti waan inni hojjechuu barbaadu akkasitti miti jedha. It is his plan that men are to work for their fellow men. Ammallee namni hundinuu qabee bu'uusa kana. Waaqayyoo barbaade ergamoota ofiitiin hojii xumuruu hin danda'a. Garuu anaafis isinitti adaraa wanti kennameefi ofii kennaaf nullee qooda hojii fayyinaa kana keessaa akka qabaannu jechuudha. Caftaa qotishiin raajii tokko galgala sheer godheen ture. Namoonni ifa waaqarraa fudhatanii namoota biraatiitiin qoonne jira. Namoonni ifa samii fudhataniiti. Ifa fudhatan kana dabarsanii namoota biraatiitiin dabarsine yeroo dhiyootti jedha. Yeroo dhiyootti ifti isaanii dhaamee gara addunyummaatti galeetti jira. Gara of to'achuu dhabuuti jechuudha. Hafuurri waaqayyoo inni isaanitti guutaa deemu dirqama ifa isaan ibsan irratti hundaa'a. Mana qulqullummaa keessatti ibsaan baattuu ibsaatti yookaan immoo meeshaa ifu sanitti kan inni naqamu akkuma inni ifeen yoo inni ifuu dhiise itti naqamu maal ta'e jechuudha. Addaan cita jechuudha. Nullee ifa ibsuu qabna jechuudha. Within a second jireenya keenya keessatti namallee ilaaluun haa ta'u ofii keenya haalota garaagaraa mijeeffanna jenneellee haa ta'uuti yoo kunnaa ta'e kana godha. Aga dandeetteen takka jedhii iddoma jirtu waan gochuu dandeettu. Yoo san you are just enabling the light that you have within yourself. Ifa si keessa jiru san akka ifu taasisaa ta'e jechuudha. Yeroo kana ifti siif kennamu ammoo maal ta'a deema? Dabalaa deemeetiin jedhe jechuudha. Kanaaf kara deemaa Itoophiyaa ergamaan gargaareetiin jedhe hadhanullee gargaaruuf kallattii nu qajeelchuuf warroota onneen isaanii banamanitti nu qajeelchuu qophaa'e. Sammuna kana dhuguba'iinsi guddaa qaba. Waaqayyo karaa addaatiin onnee dhugaa fudhachuuf qophoofe. Onnee dhugaa waaqayyo seexanarraa dhufe jettee gara balbala araaraa ofitti cufuuf deemturra onnee qophooftu dhugaa waaqaa dhaga'uuf qophooftetti waaqayyo yeroo nu geggeessan jedhu argee hin jenne jechuudha. Eebba addaa obboloota dhugaa dheebotanii hin jedha wajjin sammuna kana dabarse. Galanni waaqa haa ga'u. Okay, mee seenaa kana dubbifnee hin jenna. Filiphisius yommus ka'ee dhaqee kunoo namichi xu'aashiin tokko itti dhufee namichi kun qabeenyaa kan dakee mootichi warra Itoophiyaa hundumaa irratti abboomaa ture. Inni waaqayyoof sagaduudhaaf Yerusaalemiin dhaqee ture jedha. Amma kun dubbii baay'ee nama ajaa'iba. Waaqayyoof sagaduudhaaf Yerusaalemiin dhaqee ture. Akka qabeenyaatti moota nama baay'ee qabaata. Qabeenya mootittiin qabdu hundumaa irrattu itti gaafatama. Mana immoo sagadaa dhaqee deebi'a. Mana sagadaa dhaqee. Okay? Utuu achi galuu konkolaataa kottee duudhaadhaan harkifamu irra taa'ee macaafa raajicha Isaayyaas dubbisaa in adeema. Hafuurri qulqulluun yommuu Filiphisiusiin konkolaataa kanatti dhiyaadhuuti isa duukaa deemi jedhe. Bara eenyutu tajaajileerra ergama. Asittoo hafuurri qulqulluu maal jechuudha? Hafuurri qulqulluun karaa tajaajila ergamootaa dubbii waaqa gara keenya dhufa jechuudha. Karaa biraatiin kitaabni hafuura kallattiidhaan akkas jedha. Karaa biraatiin Roome 8:16 irratti hafuurri Filiphisiusii fi hafuurri Kiristoos walii galee namichi garamitti akka deemu godhame jechuudha. Gara namichaatti akka dhiyaatu taasifame jechuudha. Hafuurri qulqulluun akkas jedhe gaafa jedhu akkuma tokkoffaatti Soloonqee boqonnaa 4:8 irratti jedhu hafuura waaqayyoo isa qulqulluu isa jedhu san jechuudha. Hafuurri keenya hafuura isaa wajjin walii galuudhaan qajeelfama waaqni jedhe fudhachuu keenya mul'iseetiin jedha jechuudha. Baay'ee gaarii. Filiphos konkolaataa sanatti fiigee namichi macaafa raajicha Isaayyaas utuu dubbisuu dhaga'e waan dubbisuutti jirtu kana hubattaa
jedhee isa gaafate. Gaafii kana jala naamura. Akkanumaan cadhifnee waan dubbisaattu hubattaa waliin jenna duntaa. Waan dubbisaattu hubattaa jedhaa matuudee garagaraatti hin duntaa. Waan dubbisaattu hubattaa jedhee. Gara dhumaa irratti mootu hubachuu dhabuu namichaa waan itti mirkanaatu jira. Asirratti waan bu'uuraa tokko kaasuu barbaada. Namichi waldaa deemee galeera. Yerusaalemitti Waaqayyoof sagaduudhaaf dhaqee galaa. Waldaatti iddoo namoonni baay'ee itti walitti qabamanitti namichi dhugaa uduu hin hubatin joonja'ummaadhaan uduu hin gammadin waan dubbisaa dubatin dhaqee sagadee galaadha jechuudha. Maal hubanna asirraa? Waldaa dhaquun waldaatti deddeebi'uun dhugaa hubachuu kennaaf ragaa ta'uu hin danda'u. Dhugaa hubachuu kennaaf ragaa kan ta'u onnee qophaa'e. Onnee qophaa'ee dhugaa hubachuuf barbaadu iddoo inni itti dhugaa kana dhaga'uudhaaf yookaan baruudhaaf qophaa'etti Waaqayyo ergamoota ofii yookaan immoo hojjettoota ofii nama kanatti mirga. Yookiin immoo akka namichi kun hubatuuf isa gargaara jechuudha. Kanaaf obbolo tokko waldaa dhaquuf deemuu dhabuu hin taane onnee qophaa'etu barbaadama jechuudha Waaqayyoon biratti. Onnee isaa argeeti ergamaa isaa gara Filiphisitti erge. Filiphisiin immoo dhaqi gara namichaa dhaqe jedheen jechuudha. Dhadhallee Waaqayyo. Onnee kiyya laala, onnee keessan laala. Waldaa dhaquu miti. Okee gaafii biraa. Maaf Filiphisiin dhaqee waldaatti maaf itti erguu dide waldaatti? Isa qofa miti. Namoonni waldaa keessa jiran hundumti dhugaa kan akka hubataniif maal gochuu dide Waaqayyo? Dhimma walgahii lakkoofsa baay'ee miti Waaqayyoon kan dhimma. Onnee qophoofte. Onnee qophoofte mootu eessattuu ishee dhaqqaba jechuudha. Kan hubachuun baay'ee barbaachisaa. Karaatti abbaan dhugaa kana hubachiisuufis inni dhugaa kana hubatus waldaa keessa miti. Ala jiru jechuudha. Luki, dhimma waldaati miti. Dhimma walgahiiti miti amma. Iddoo jirrutti hafuurri kenna hafuura Waaqayyo wajjin walii haa galu. Akka Filiphisiis. Onneen kenna onnee qophaa dhugaa hubachuuf jaataa ta'u akka karra deemaa Itoophiyaa. Ammallee bara kana keessatti Waaqayyo Filiphisiisota ergaa dhugaa hafuurri isaanii hafuura Waaqayyo wajjin walii galee qajeelfama Waaqayyootiin ergamoota wajjin tokko ta'uudhaan kan hojjetan hafuura qulqulluudhaan kan guutaman kan dibaman dhugaa ammootu namoota onneen isaanii banametti warra himan ammallee Waaqayyo nuuf haa baay'isu. Nullee akkas nu haa godhu. Dhugaa humna qabu. Kanaaf Filiphisiis gara namichaatti dhaqee waan dubbisuutti jirtu kana hubattaa jedhee isa gaafate. Namichi har'a namoonni baay'een kutaa macaafa qulqulluu tokko tokko yeroo hubatanii beektonni isaan malee hin jiru. Waldaa dhaqanii karaa deemanii qabeenya qabatanii. Namichi kun garuu gaduuf deebisuudhaan namichi immoo utuu namni anaaf hin ibsin attamitti hubachuu danda'aree jedhee deebise. Akka Filiphisiis konkolaa yaabee isa bukkee taa'uufis hin kadhate jedhe. Amma erga gaafii isa gaafate waa isa gargaaru akka inni barbaade hubate. Akka inni ol koruu, akka inni isa bira taa'uuf dirqisiise jedha. Dubbiin macaafichaa inni dubbisaa ture innoo akka hoolaa qalamuudhaaf geeffamee akka ilmoo hoolaa namni rifeensa ishee yommuu muru sagalee ishee dhageessifnee akkasuma inni afaan isaa hin saaqqatu nama gaddeebi'aa waan ta'eef dhugaan isaa hin ilaallamne hidda dhalaa isaas eenyutu himaree jireenyi isaa lafa irraa hin fuudhama kan jedhu ture jedha. Waa'ee ilma Waaqayyooti dubbichi, waa'ee Kiristoos Yesuus isa fannifamuuf jiruuti. Dubbiin kun isaaf hin galle. Namichi Itoophiyaa sun yommus Filiphisiin raajichi waa'ee eenyuuti kana dubbataa? Adaraa anatti himi. Waa'ee ofii isaati moo yookiis waa'ee nama biraati jedhee isa gaafate. Waa'ee eenyu dubbata jedhe. Obboloota koo macaafa qulqulluu gaafa dubbifnu waa'ee eenyu dubbataara kun maal dubbataara maalidha ergaansaa jennee adda baafannee hubachuu qabna jechuudha. Akkasumaan fuunee gara kutaa ofii keenya barbaadnutti harkifnee lakki kan jechuu barbaaddu kana akka zanname dhoksaan amantii fagoodha. Faaruu seensaa irratti dhagaa ture irraa kan dhufe jechuudha. Ergaa baay'ee humna qabudha. Waa'ee ofii isaatii immoo yookiis waa'ee nama biraatii jedhee gaafate. Filiphisiis kutaa macaafa kanaatii jalqabee waa'ee Yesuus misiraachootti himuutti ka'e. Iddoo kanaa jalqabee
waa'ee Yesuus Kiristoos misiraachoo namichatti himuutti ka'e isatti himuutti ka'e. Amma waa'ee Kiristoos erga Filiphisius itti meetu mure. Namichi kara deemaan Itoophiyaa kun amma immoo akkas jedheen Filiphisiusin. Amma dhugicha hubadheera. Dhugichi naaf galeera. Namoota hundumaa cuuphuudhaan karaa addaatiin himatu maqaa abbaa kan ilmaaf kan hafuura qulqulluutti isaan cuuphuudhaan namoota hundumaa bartoota koo godhaa jedha. Dubbiin kun keessa isaa tuqee jennaan namichi akkas jedhe 36 irratti. Utuu makaraa sana adeemanii bishaan tokko bira ga'an. Namichi immoo Filiphisiusiin bishaan kunooti akka ani hin cuuphamneef maaltu na dhoowwa jedhe. Dhugicha waa'ee Yesuus Kiristoos dhaga'eera, hubateera, dhugichi naaf galeera. Silayyuu waan gaafiitti ta'e ture. Amma immoo akka hin cuuphamne maaltu na dhoowwa jedhe. Amma konkluujiiniin barnoota jalqabarraa Filiphisius gaafii namicha waan dubbisaatti hubataattaa jedheen yaanni walii galaa isaas jira. Namichis otoo namni na gargaaru hin jiraatin akkamitti hubadha gaafa jedhu abbaan gaafateef ka gaafatames iddoon itti isaan walii galan asii jechuudha. Kana jechuun dubbicha hubadheera atillee hubatteetta jedhee kan Filiphisius mirkaneesseef kan namichillee kana hubadhe jedhe lakkoofsa 37 jira. Eenyutu nurra wajjannaan Filiphisius yemmus garaa kee hundumaan yoo amanteef siif danda'ama jedheen. Waan ani sitti hime dhugaa misiraachoo dhageesse garaa kee guutuudhaan yoo amante maal taata jedheen. Cuuphamuu hin dandeetta jedheen. Kanarratti namichi immoo waan amane dhugaa ba'e. Waan amane waan Filiphisius barsiise irraa waan hubate akkas jedheen. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e nan amana jedheen. Dubbii Filiphisius namicha barsiisaa jiru inni guddaa inni dhiphataa jiru kun ilma Waaqayyooti. Waa'ee ilma Waaqayyooti kan dubbate. Zeen namichi dubbiin jireenya qabu si bira jira. Gara eenyuu deemna akkuma duuka butoonni jedhan. Dhumarratti immoo walii galanii Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 68 irratti karaa addaatiin nu qulqulluu tokkicha ilma Waaqa jiraataa akka taate hubannee irra jedhaniin. 69 irratti. Namichi kara deemaan Itoophiyaa kunis akkasuma jedhe ilma Waaqayyoo akka inni ta'e hubadheera jedheen. Namichi immoo konkolaaticha akkadha achiin deebise jedheen. Kana booda namichi immoo konkolaaticha akka dhaabuuf abboome Filiphisiusiif namichi bishaan keessa lixanii Filiphisius isa cuuphe jedhe. Galanni Waaqaa ga'u. Cuuphamuudhaaf namni Kiristoos Yesuus ilma Waaqa jiraataa akka ta'e beekuu qaba. Maal jedha Maatewos 28:19 irratti dhaqaa maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutti isaan cuuphaa jedha. Namni kamuu cuuphamuudhaaf abbaa beekuu qaba, ilma beekuu qaba, hafuura qulqulluu beekuu qaba. Abbaan cuuphus kan cuuphamus beekuu qaba jechuudha. Zeen kanaafidha namichi maal jedhe Kiristoos Yesuus ilma Waaqa jiraataati jedha. Waan jiraataan abbaan immoo eenyu jechuudha. Abbaa gooftaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Yesuus ilma Waaqa jiraataati. Kana ka hubate maal inni hafuurri isaa hafuura Waaqayyoo wajjin walii galee. Hafuura dhugaa hubateera. Kanaaf dhugaa hubate. Kanaaf abbaa dhugaa hubate. Kanaaf Waaqa tokko keessa dhugaa hubate. Kanaaf dhugaa hubate. Hafuura dhugaatiin waan geggeeffame. Kana booddee maaltu isaafa cuuphamu. Gara bishaanitti lixanii hin cuuphamani jedha. Waan dubbisaa fixan hubataartu. Waan dubbisaa hubataarraa macaafni qulqulluun akkas jedha. Macaafa kana keessatti kan hin caafamin Kiristoos milikkita dinqii garaagaraa gurguddaa hojjetee jedha macaafni qulqulluun. Garuu kan barraa'an kun immoo wanti isinii barraa'aniif jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 31 irraa isinii dubbisa. 30 irraa akkas jedha. Yesuus macaafa kana keessatti kan hin caafamin milikkita kan biraa baay'ee bartoota isaa duratti hojjeteera. Isaan kun garuu Yesuus Kiristoosicha ilma Waaqayyoo ta'uu isaa akka amanataniif amanachuu keessaniin maqaa isaatiin jireenya akka qabaattaniif caafaman jira. Kanaaf namni tokko jireenya qabaachuu kan inni danda'u Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e amanuu qaba. Ilma Waaqaa kan akkamii? Kan akka ergamoota uumedha? No. Kan akka namaa guddifachaati? No. Kan isarraa dhalate tokkocha ilma isaa. Tokkocha ilma isaa kan inni irraa dhalate kan isarraa dhalate kan abbaarraa dhalate yoom barootaan dur from dateless age jedha.
guyyoonni duun jalqabame guyyaa tokko lama sadi jedhamee duun jalqabame kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti jalqaba sagalichatu ture jedha uumama tokko irratti mootuu waaqayyo jalqaba bantii waaqaaf lafaa uume jedha yeroo jalqaba bantii waaqaaf lafaa waaqayyo uumu sagalichi wajjiniin ture sagalichi waaqayyoon bira ture inni jedhu isa kanaadha jechuudha sagalichi waaqayyoon bira ture kan jedhu ergaa Yohaannis tokko lama irratti mootuu sagalichi abbaa bira ture jedha kanaaf waaqayyo inni wangeela Yohaannis tokko irratti jedhame inni abbaadha jechuudha abbaa bira ture inni nu waaqayyo ture waaqayyoof inni jedhame abbaadha abbaa filmi tokko jechuudha eenyummaa tokko qabu ani abbaan tokko akkuma jedhe jechuudha kanaaf ilma waaqayyooti gaafa jennu Filiphisius boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti maal jedha Filiphisius tokko 15 irraa maal jedha Filiphisius boqonnaa tokko Qolaasiyaas tokko 15 tokko 15 irraa maal jedha macaafni qulqulluun akkas jedha tokko 15 irraa Kiristoos bifa waaqayyoon ijaan hin argamne ittiin namatti mul'ateedha uumama hundumaa dura dhalate jedha uumama hundumaa dura ka turu uumaa qofadha kan ture uumama hundumaa dura dhalate eenyurraa abbaa irraa dhalate eenyummaa akka abbaa qaba jechuudha akkuma addaamii feewwan eenyummaa tokkocha qaban abbaa filmi eenyummaa tokko qabu akkuma addaamii feewwan lachuu addaam jedhaman abbaa filmis isaan lachuu waaqummaa tokko qabu jechuudha baay'ee gaarii sababni isaa ilma waaqayyo waan ta'eef gara yaada keenyaatti as deebiin karaa deemaan Itoophiyaa waan dubbisaatti hubattaa yeroo jedhamu dhumarratti erga Filiphisius isa hubachiiseen booddee kan inni hubate Yesuus Kiristoos ilma waaqa jiraataa akka ta'edha kan inni hubate. Kun cuuphaaf isa geessise. Adhallee obboloota koo macaafa qulqulluu kan qo'ataattan ofii keessaniillee namoota kan barsiisaattan waan dubbisaattan waan barsiisaattan waan dhagayaattan hubataarraa faayinaalii hubannaan kenna kan inni ta'uu qabu Yesuus Kiristoos ilma waaqa jiraataati. Wangeelli addunyaatti lallabu isa kana. Wangeelli addunyaa jijjiiru isa kana. Kanaaf seexanni waraanni isaa kana irratti kun lakkinni meetaaforiidha. Jechaan fakkas jedhame malee dhugamanni ilma waaqaatii miti. Kun immoo tulakki Yesuus qofadha. Kun immoo ergamaa qofadha. Kun immoo tulakki abbaa qofadha inni uumamaadha jedhu. Kun hundinuu barnoota seexanaati. Doktorinii seexanaati. Doctrine of devils isa jennu jechuudha. Sadii jedhanii sadii tokkummaatti jedhanii wal qixxeessanis. Because doktorinii Yesuusiiti miti. Doktoriniin Kiristoosii maal akka jedhudha? Doktorinii Kiristoosii isinii baasa. Isaan gara goolabbiitti finne. Doktoriniin Kiristoosii. Mormituun Kiristoosii inni abbaaf ilma garuu isa kana jedhe ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 2:22 irratti. Mee waa'ee doktorinii Kiristoosii isinii baasa. Okay. Waa'ee doktorinii Kiristoosii ilaalleet hin jenname. Ergaa Yohaannis isa lammataa boqonnaa 1 lakkoofsa 9. Fuudheen 8 irraa isin dubbiseen isumaan hanga 11 dubbiseen gara raawwiitti finne. 8 irraa of eeggadhaa mindaa guutuu akka argattaniif kanaa achiin itti dadhabda hunduu isin duraa bada. Namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiisee kanarra darbee barsiisuu waaqayyoon of biraan qabu. Barnoota Kiristoositti qabamuu dhiisee irra darbee namni barsiisuu waaqayyoon of biraan qabu. Inni barsiisichatti qabamee jiraatu immoo abbaa ilma sun biraa qaba. Kanaaf waaqayyo kan jedhame asittoo abbaa fi ilma jechuudha. Waaqni tokkochi dhugaa abbaa. Kiristoos ilma waaqa jiraataa waan ta'eef waaqummaa akka abbaa kan qabudha jechuudha. Namni barsiisa kana hin fudhanne yoo isin barsiisuuf dhufe garuu mana keessanitti san simatina. Nagaayyuu san gaafatina. Namni dhugaa abbaa ilmaa qabatee gara keessanitti dhufe. Abbaan abbaa akka ta'e, ilmi ilma akka ta'e qabatee gara keessan kan hin dhufne manatti simatina. Namni nagaa isa gaafatu hojii isaa isaamaatti hirmaachuu isaati jedha. Kanaaf obboloota koo dhugaatti qabannee jiraannee waan dubbifnu adda baafnee hubanne wanti hubannu sun ammoo Kiristoos ilma waaqa jiraata akka ta'e hubannee dhugichatti akka jiraan waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu. Eebbifamaa jechaa kadhata gabaabaa godheen xumuran kadhanna. Dhugaadha guddaa si galateeffanna abbaa keenna carraa jiraachuu nu laatteef iddaa maqaan kan kee bara maraatti kan eebbifame haa ta'u ammallee abbaa keenna dhugaa keetti qabannee seenaa lafa warra xumuru akka taanuuf nu gargaara. Afaan yeroo kennaa sinaa eebbifamu maqaa tokko ilma keessatti biyya lafaa jaalatteen si kadhanna yaa abbaa. Ameen.